akkamitti ibsata Ahmad? Ara hedduu jaalladha. Maal jettaa mee sagalee ol kaase? Kaasin jaalladha janga waan. Abdullahi maal sadagaa? Hedduu akka gammachuu. Gammachuu. Awwaata ati akkanuma jaalata? Liqitti. Ati jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaala waa'een Oroodha. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya chaanaala kana subscribe like share godhaa. Arraan tana qophii addaa takka qabannee dhufne. Qophiin kun maali? Nama jaalatu yookiin kaan ammoo nama ol jaalatu waliif fatanuu jaa. Akkasumatti illee obboleessi kiyya na bira jira. Obboleessi kiyya duraan dursee maqaa isaa nu hima. Maqaan keenya mee? Calleessaa Muhammad Jama. Okay, calleessaa keenya qophiin kun maali? Intala jaalattu yookiin kaan ammoo nama jaalattu nuuf himta maqaa isii. Irra bilbila lakkoofsa kiyyaan hanga ol jaalachuu jirtanis nuuf himta. Yoon fi ammoo isii maqaa biraa kan dho'itu taate qophii kanarratti aarriin jiru jechuudha. Aarriin jiru jechuun kiyya maqaan haadha abbaan keenya baasan Abdii Muhammad Jama. Ammoo itti beekamu Calleessaa Muhammadii. Dagaise hakka maqaa zabaraa kan beektan. Okay, calleessaadha. Calleessaa maqaan kiyya immoo kan dhugaa haadha abbaan Abdii Muhammad Ali Naanjaanii. Akkasitti kaa. Saniifuu qophii kanarratti maal ni beektaa? Yoon fi isiin nama biraa dho'ite maqaa. Rakkinan qabu. Maaltu naarse? Okay. Fadhiiteetiin itti seente. Okay. Saniifuu lakkoofsa isiin nu kan itti hangam tokko ol jaalachuu jirtame? Waggaa toora waggaa 3-4. Waggaa 3. Isiidhaaf amanamaadhaati. Isiin isiif amanamtu. Akkaanan beekutti akka isiin beektu illee akkasumatti hin beeku. Akkasitti hin beekan. Akka biraan beekuun baana. Beekuma beekta? Okay. Lakkoofsa isiin nu kan itti irratti bilbila maal jennaan? Ati hin dubbattu calumettee nu dhageeffatta? Maaliin jaan? Lakkoofsa kee jaalallee keetiin nu hime. Maqaan isiitiin nu Makan isiin? Maqaan isii Khairiyyaa. Khairiyyaa jedhani. Okay. Irradaya. Khairiyyaa Abdurrahman jechuudha. Dhageeffata wajjuma dhageeffata. Okay. Dubbatinati. Assalaamu alaikum. Akkami? Khairiyyaa dhami? Okay. Qophii takka chaanaala waa'een Oroodhaatti waraabu jira. Kopi toko channel waa'een Orooo yookiin kaan ammoo YouTuber waraabu jira. Lakkoofsa kee kana Jaalallee keetiin nu kanne? Jaalallee keetiin nu kanne? Saniifuu Jaalallee keessan na bira dhaabbachuu jira lakkoofsa isaan naa kanne maqaa isaa akka himtu feena? Maqaan isaa? Atirraa feena akka nu himtu? Jaalalleen fi Abdii Jama. Abdii eenyu? Maaliif barbaadde? No, maqaa isaa akka nu himtu feena? Abdii bakka. Abdii eenyuti? Abdii Khairiyyaa. Abdii Khairiyyaa. Abdii Khairiyyaa. You were laughing when I met you, and you still do. Remember when I was the apple of your eye? Okay, yeah. Dhugaadha maqaa dhugaati? Okay, dubbisi mee? Dubbisi. Habibti. Ana maabar Abdu Mahe. Ana Abdu Mahe itu dubbisa qayyara maar suudaadini. Aye. Okay, waliin fuune mee? Ejo. Wal fuune jira daa'ima tokko. Aye rakkoon qabu maashaallah hedduu wal jaalatanii. Inni illee Jaalallee tiitana naaffatanii maarree jeeti. Lakkoofsa kee naa kanne? Jabaadhaa ol jaaladhaa bultii gaarii rabbi isin haa godhu. Hora daa ilmaanis atis taqamoo furrii tabilagaa annanii rabbi si haa godhu. Amiin amiin. Okay, akkasitti jabaadhu okay ayyaa. Abdii waan jettu ni qabdaa? Wanni junga. Akkamitti ibsitamee isi? Akkamitti ibsu waa'ee isii waa'ee ibsuun beeku garuu immoo isiin tun akka tiyya taate qofti lubbuu isiitti himuu qabdi. Ayyaa akka ta'e isaa taate qofti lubbuu teetitti himuu qabdi okay? Okay, okay. Inni sifitti himuu jira. Fitti himnaanuu lakkoofsa kee naa kannee? Aye. Okay, iyyee nageen naa ture haa? Aye. Okay, okay.
Abdi yeroo an maal ni beektaa garaan dhaadhaan yoo jira akkuma nama jaalalleeti jechuun kan naafatan deemutti onneen dhaadhaan yoo jirti. Gammatu jira. Mee maal si dhagame miira akkam keessa seente? Bakka hedduun gammadeeni ni gammadu. Okay. Wallahi hedduun gammade hedduu waan isin tana jaaladhuuf nama isin tun bakka akkaan ani siite bakka tana qabu hin beektu. Ayyee. Ana ammoo hin beekamre bakka coggaaraan yeroo hedduu dhukkubaa ture beektaa. Sa'a dheertuu irratti waa'ee hadima kana irratti hin baane. Hedduu madaa'u jira garaan nama madaa'u jira. Amma ganta ka maqaa kan jedhamu saniifu bakka inni gammadee jedhama jechuudha. Maashaallah. Akkasumatti kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaan akkuma itti fufetti jira. Obboleessa kiyya tokkoon na bira jira ammaas duraan dursee qophiin kun maali? Nama ati jaalatu gartee siiffatanuu yookaan kaan ammoo siif laaluudha si galee hangam takka si jaalatti hangam takka ol jaalatanii duraan dursee maqaa keetii himta hanga ol jaalachuu jirtanii nutti himta jechuudha. Duraan dursee maqaan keenya? Ahmed Nanjan. Maashaallah Ahmed. Mee nama jaalattu san ati duraan dursee amanamaa fi? Likumatti amanamaa. Hedduu amanamaadha jechuudha. Likumatti. Okay hangam takka ol jaalachuu jirtan? Saabaa laate qaama waggaa lama. Waggaa lama jechuudha. Karaa fuudhaatti ichi deemu jirtanii jechuudha. Saa fuudhumaaf deemnaa. Okay amma jaalallee teetan irra bilbileeti lakkoofsanu konnita. Jaalallee keetiitu nu bira jiraati maqaa isaa nu himi yennaan. Maqaa kabiraa way qabdaati? Ahmadu maami? Ahmadu. Ka isin itti si beektus? Ahmadu. Okay. Yoo isin Ahmad jettee garteemi hedduu si jaalatti jabeeffachuu qabda. Yoo isin ammoo maqaa biraa Yuusuf yookaan Raggaasaa dhugoomsaa jettees aaruun qabda. Tole. Feetee seentee jechuudha sagantaa kana. Aarriin barbaachisu jechuudha. Okay. Okay. Laawudiin godhaa ni dhageeffata. Hin dubbattoota. Maqaan iseen? Samira. Samira. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akkam Samira? Nagaa. Qophii takka dalagu jirra? YouTube channel YN Ororati. Lakkoofsa kana jaalallee keetiitu nu kanne. Jaalalleen kee nu bira jira ni beektaa? Saniifuu jaalallee keessan akka maqaa nu himtu feena. Hawo beekaa jetta. Wallahi nu bira jira maaliif hangam takka waliif amanamaa taatanii yookaan kaan ammoo hangam takka wal jaalatanii innillee nu himee jira. Saniifuu maqaa isaa akka nu himtu feena. Maqaa isaa isuma gaafadhaa gaarii. No isarraa isa gaafachuun feenu sifi feena akka ati nu himtu. Anis inni Maaliif? Akkanumatti. Jechuun inni nu jaalalleen qabaa jenne jaalallee ni qabda jennaan karaa gaafanaan eenyuun qabaa jee lakkoofsa kee nu kanne ichi boodonaa maqaa isaa akka nu himtu feena dhiifamaa hojii. Maali yaa? Obsa no inni mini obsa itti deebisa. Obsa. Anyo te feru jara? Samira. Amanu itti. Amma koyለ ቢያመው ለገረጀ የደውሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይደውሉ። Sorry, the subscriber you have dialed is not busy. Khase garu akkana ma wal kuma kamne te aso isi. Okay. Hello. Oh. Makanya ni misinjan. Dua malif ni minifo. Baik mana ni minifo mal kaba? Hah? Rokong kau. Himi rokong kau himi. Si wado orang ni mi payah. Masih nyet. Oso Singapore ni movie. Masyaallah, wah kamera bilbillah ya. Hello, obboleettiya. Silkii nurra cufattee bar. Cufeetiin jira. Dubaree bar maqaa isaa akka nu himtu feena. Egaa wanti kosoon inni san gaafanneen qotisaniif hin cufeen. Jaalallee kee gaafate? Jechuun kun silaa osoo isan gaafatin himuu qabda ture silaa.
Isa duma wanta ko godin dia konsen. Okay, amma nu bira jiraati nu himi. Ahmad. Ahmad eenyu? Ahmad Hassan Ahmad. Garuu namni nu bira jiru Yusuf Jaama dubbisin. Yusufi. Yusuf beeku. Yusuf beeku. Ay ma qalbi cabstaan Yusuf jeedis ki deeqannee fi. Yusuf jeedis ki deeqannee fi ma qalbi cabstaan. Ati Yusufi. Ay Yusuf ga. Ati Yusufi miti Ahmad. Ay Yusuf Yusuf. Akan betul. Lagi ni kita di luar Yusuf di mana ni ni. Adi Yusuf ini siapa sebenarnya itu. Anu Yusuf qalbi ma cabs jeedis ki deeqannee fi wala. Wallahi. Ahmad miti. Nah. Hijrata. Okay. Samira. Dhugaadha dhugaa nama namtuudhaati. Hangam daga jaalatame Ahmad. Garuu silaa osoo isatti hin bilbileen. Dhibbarraa dhibba ennaa amma 90 irraa takka sii qabna natibi. Akkasuma naa gabdaniyo. 99 sii qabne takka sirraa hir'isnee jira silaa dhibbarraa dhibbatti maaliif jennaan? Osoo isan gaafannee yoonii fi isa wanta taate kallattumaan silaa guusan nu himuu qabda itti bilbiluun qabdu ture. Ani mubaa maqaa isaa waan naan malee hin godhu waan ta'eef. Waan inni sin godhi sin jee goota. Hoggayyoo akkasi. Okay, fuula kaameeraa dura jirta hedduu tokko ol jaalattanii innilleen jaalallee ni qabda innaan makuma keenyaa kanne hedduu siif amanamaadha. Gaafadheetiin jira waggaa lama ol jaalachuu jira jee. Isa kana mee akkamitti ibsita? Jechaan itti ibsuun qabu isheetti waan jaalattuuf jecha. Well, someday you might cross the street when we're on the same side. Just to skip the how are you, I'm fine. But I'll Aye. Naakali. Okay, ati hoo akkamitti ibsata Ahmad? Ara addun jaaladha. Maal jettaa mee sagalee ol kaasi? Kaasin jaaladhaan janga waan jaa. Siifin du'a? Okay, saniif obboleettii gaarii fi qaalii rabbi sin milkeessuu horaa bulaa deemanaa ilmaan gaggaarii qabiyyaaf ta'u ka ilmi baratu atis intala qoma furrii tabilgaa annanii ta Ahmad hodhu siin jeo gizee hotu siin jee ammin jettee dhuftu akkuma amma qaalii isaa gootetti rabbi ilaa ormi wajji dheeradhaa harri wajji filadhaan jaa. Galatooma isin lachuutu. Okay, Ahmad maaltu si dhagahame miidhagaa? Iddoo takka gammoojii takka na dhagahame. Iddoo takka bakka abdiin irraa qabdirin abdii biraa na dhagahame. Abdii biraa si dabalee. Okay, horaa bulaa deemna ammaasii qophii keenya irratti argamuudhaaf galatoomni sin jaabu. Abshira rakkoon qabsiin hin galtooma. Okay, obboleessi keenyaan nu biratti argama. Jaalallee isaa yookaan kaan immoo intala jaalatu fatanuuf deema. Maqaa kee duraan dursee eenyu sin jaame? Abdullahi Nuruddin. Sagalee kee? Abdullahi Nuruddin. Abdullahi Nuruddin. Qophiin kun qophii yookaan kaan immoo jaalallee kee fatantuun. Jaalalleen tee irra bulbulla maqaa jaalallee keetiin nu bira jira nu himi jennaan yooni fi nama biraa yaamtees aaruun qabdu jechuudha. Sagalee siifatan nu deemnaa bire aaruun qabdu jechuudha. Saniifuu hangam takka ol jaalatame waggaa meeqa? Bakka ati waggaa amata takka. Amata guutuu? Waaw. Okay. Ati isiidhaaf amanamoodhaa dura? Likitti. Hedduu jaalatta? Isiinoo naaf amanamoo jettee ni yaadda? Iyyaatu. Tariiqa. Iyyaatu. Eenyumaa iyyaatu. Isin siin jaaladhaa siifiin du'aa fooqirraa deebi darbaa maarra nyaato? Ni jeddi likki jeddi. Ni jetti bire? Saniifoo har'a irra bilbila lakkoofsa kiyyaan mee akka si jaalattuu fi kana laalla jaalallee keetiin nu bira jira himaa nu bira jira maqaa nu himi jennaan. Hayyeegni. Qophiidha? Qophii. Okay, lakkoofsa isii asin nu barreessita. Imaanii? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkami Iman? Nagaya. Iman wayin sin jechuuf fedhe qophii takka qopheessu jira. Ayye. Saniifuu jaalallee keetiitu nu bira jira. Jaalallee keessan akka maqaa nu himtu feena. Isaan lakkoofsi. Nyaati dura. Maqaan kiyya Yaasin Ooroo naan jaani. Yaasini. Ayye. Maqaa isaatii himta qophii san qopheessu jira ni beektaa?
Ayya kopi sangai sesila. Ani mau mamal tu sesila. Qophii kanarratti wanni himtu jaalallee keetiin nu bira jira amma nu bira taa'u jira. Yookaan kan nu bira dhaabbachuu jira si galee. Ayya. Maqaa isaa akka nu himtu feeta maqaa isaa. Okay, makasih tu di sini mah. Mali Qormaata Jaalalaa. Jechuun ko hangam takka ol jaalattanii hangam takka isa kana jaalattaa yoon fi maqaa isaa himte fatanaa baatee jirta jechuudha. Okay, akasih. Nini madu bo? Egaa dirqama. Mera jaiga. Nu dhaga'u jira innis. Innis si dhaga'u jira garuu jaalallee kee maqaa isaa akka himtu feena. Gaya simbira jiraate ani mu maal tuffee jechuun ko inni akka himtu gaa maqaa isaa eegee himte booda sani. Nini madu? Lagi apa daya sini mah? Ayah. Abdullahi. All my life, and this heart will not erase you. This heart. Abdullahi nyu. Abdullahi kan anggam takol jalu curdan. Sirra dugaram. Hedu. Okay, Abdullahi kan anggam takol jalatan. Yokun ko ada mo anggam taka jalat. Anggam taka jalat, anggam takol jalatan. Hedu takkan jadi lagi. Okay, yeah. Namni nubure jiru Abdullahi Suntain, Ilyasi. Ayah. Dubbisin. Mana kita mari. Hello. Ay malif na kijibde malif na gani star. Arra malif na gani star kanatti. Ana tuman na jala tiyeti sega. Ana Ilyas ba. Nama tibet san. Ilyas. 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 Ilyas rat nama tibetu. Ana magakhiya imta jene ga tore garu magakhiya nemne malif. Abdullahi. Maka Abdullahi mau? Mau sudah kau? Itu agak gemacu. Gemacu. Apa dah? Adi sakar mau jalan tak? Likitu. Adi sakar. Okay, itu dia bisna amma. Itu dia bisna amma. Online tekam sih gitu. Sila dah cuci gitu. Oh, coba teh gitu. Isma, मैं आंगम तक जालत है ऐसा. मेरे बंदे ने. ऐसा नूबरे जिराते दुब्बी से मम्मा. ओ, दाबी गाती. हाँ? Oh, दुब्बी सिंगा. Hello. Hello. Nah. Kau? Mana dah kesu? Ini dah. FC भी क्या जाला है? FC. Iman. Jaalallee. Abdullahi dah. Nama berapa sih album ya? Lagi nama Muradin. Iman. Wow. मैं जाला है ऐसा कब तीब सिताफ. Ikaw mamatilin ta. No, daawat todo durati. Inkaan matinga. Maalin. Dasi daawat jirti dhugaa himteesin haa galatomtu. Namni amma yeroo ammaa oliif nama namu beete si amanamtee akkanatti maqaa kee dhownu waan guddaadha. Mee jecha tokko isii akkamitti ibsite mee jechuma tokko bakka. Bakka waan manjee ibsuun beeku gaa maal jechuudha. Bakka imaana hedduu takkaan si jaaladha qofa. Ati jirutiyyaa. Ati jirutiyyaa. Oraa bulaa deemna ormi rabbisin wajjiisin adeeres. Amiin. Saniif kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenyatti fura. Oraa bulaa deemna nu faana tura.